Hagayya 2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya haga xumuraatti nu waliin tura. Godina Salaalee Aanaa Dharraa keessatti jiraattonni 4 ajjeefamuun dhaga'ame. Godina Salaalee Aanaa Dharraa keessatti dargaggoonni 4 erga qaama mootummaan qabamanii hidhamanii booda hagayya 3 2026 manidhaa keessaa baafamuun ajjeefaman. Abduu Ahmed akka taanutti dhiyeessa. Godina Salaalee Aanaa Dharraa keessatti jiraattonni 4 ajjeefamuu maddeen gabaasan akka odeeffannoo maddeen keenya irraa argametti godina Salaalee Aanaa Dharraa keessatti namoonni 4 erga qabamanii mana hidhaatti darbatamanii kan turan ta'uu ibsuun ganama kaleessaa mana hidhaa keessaa baafamanii marii nageenyaa jechuun gara ganda Kaarraa Midhii Kooraa Abbaadhootti geeffamuun achitti rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaanii maddeen keenya himanii jiru. Maddeen kunneen akka jiranitti gochi kun ajajaa hooggantoota godinaa fi aanaatiin raawwatame jechuunis himanii jiru. Itti dabaluunis namoota ajjeefaman keessaa tokko jechuun kan eerame Awwaluu Huseen Muhammad jiraataa Araddaa Guddimaa Gooxii Galma Guddaa ta'uu maddeen ni ibsu. Yeroo duraa qabamutti bilbila isaa keessaa lakkoofsa waraana bilisummaa Oromoo argine jechuun himatame. Guyyaa qabame san milishoonni ganda keessaa rasaasa 3 itti dhukaasuu isaanii fi yeroo san lubbuun hafuu isaa eeraniiru. Boodarra garuu har'aa namoota biroo wajjin ajjeefamuu isaatu himame. Akka odeeffannoo baheetti maqaan namoota ajjeefamanii Awwaluu Huseen Muhammad, Solomoon Tafarraa, Zargaw, Asheetuu kanneen jedhaman yoo ta'u jiraattonni naannichaa maddeen keenyaaf akka ibsanitti dargaggoonni kunneen badii tokkollee kan hin qabnee fi maqaa qabataa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamuun isaanii baramee jira. Amnesty International walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti mudate yaadda'uu ibse. Dhaabbatni mirga namaaf baabsu Amnesty International ibsa baaseen raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi irra deebiin ka'uun jiraattota naannichaa sarbama mirga namummaa hamaaf saaxilaa jedhe. Abduu Ahmed dabalata qaba. Amnesty International walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti mudateen yaaddeera jedhe. Naannoo Tigraay keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti irra deebiin walitti bu'iinsi ka'uun jiraattota naannichaa sarbama mirga namummaa biraaf saaxila jechuun Amnesty International yaaddoo isaa ibsee jira. Amnesty Internationalitti Daayirektarri naannoo Bahaa fi Kibba Afrikaa Reechaa Guutaa naannichatti irra deebiin walitti bu'iinsi ka'uun uummata naannichaa miidhaa waraanaa kana duraa irraa hin bayyanannee fi haqa hin arganne balaaf saaxila jette. Sarbama mirga namummaa sababa walitti bu'iinsa hidhattootaa fi humnoota mootummaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti raawwataa jirus hordofaa fi galmeessaan jira jedhee Amnesty International ibsa hagayya 3 bara 2026 guyyaa kaleessaa baaseen. Ibsicha keessatti dhaabbileen naannoo fi idil addunyaa sarbama mirga namummaa dhaqqabu akka qorataniif eeyyamamuu qaba jechuunis waamicha godheera. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa sadaasaa 2020 hanga sadaasaa 2022tti gaggeeffameen waliigalteen nagaa mallattaa'uun xumurame Amnesty International sarbama mirga namummaa hamaa baay'een isaanii ammoo kan yakka waraanaa fi yakka namummaa ta'uu malan raawwatamuu galmeesseera jedhe. Mootummaan Itoophiyaa sarbama mirga namummaa raawwatame irratti qorannoo qabatamaa gaggeessuu dhiisuu fi namoota yakkicha raawwatan seeratti akka hin dhiyaanne gochuu dhiisuu amaleeffachuu hin qabu. Amnesty International mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay qajeeltoo kabaja mirga namummaa idil addunyaa fi mirgoota namoota nagaa akka eeganii fi kabajaniif waamicha godhee jira. Ameerikaan lammii Itoophiyaa barsiisaa ture to'annoo jala oolchuun dhaga'ame. Yuunivarsiitii Meerilaanditti mana barumsaa faarmaasiitti piroofeesara kan ta'an lammii Itoophiyaa Dr. Biraanuu Garasuu Kibrat waldaa kolleejjiiwwan faarmaasii Ameerikaa irraa badhaasa barsiisaa waggaa fudhatanii otoo deebi'aa jiranii buufata xiyyaaraa idil addunyaa Daalaas Foort Worth keessatti to'annoo jala oolfamaniiru. Akka ministeerri nageenya biyya keessaa Ameerikaa jedhutti Dr. Biraanuun ji'a waxabajjii 2021 keessa seeraan Ameerikaa kan seenan yoo ta'u viizaan isaanii garuu caamsaa 31 2024 kan xumurame yoo ta'u biyyattii keessa erga turanii booda to'annoo Immigration and Customs Enforcement jala kan galan ta'uu beeksiseera. Yuunivarsiitiin Meerilaand ibsa kenneen taateen sun baay'ee yaaddessuu fi Dr. Biraanuun miseensa barsiisaa jaallatamaa fi oomisha hayyamaa hojii seeraa qabeessa qabu ta'uu ibseera. Yuunivarsiitichi kanaan dura Yuunivarsiitii Wiiliyaam Paatersan keessatti sababootaa fi yaala araadaa irratti kan hojjetan Dr. Biraanuun dhimmi viizaa isaanii yeroo dhiyootti akka furamuu fi hojii barsiisummaa fi qorannoo waliigala isaanii itti fufuun gara dhaabbata isaaniitti deebi'uu akka danda'an abdiin qaba jedheera.